Tole, akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota maatii YouTube chaanelii Generation Success nagaan waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Egaa maarree akkuma barnoota keenya gama YouTube chaanelii Generation Successiin yeroo darbe koorsiiwwan adda addaa wal waliin ilaalaa turre. Har'as koorsii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Koorsiin guyyaa irraa wal waliin ilaallu Mathematics for Physics yookaan Mathematical Method of Physics waanii chapter 1 partii 2 isaati yookaan vector operators isa jedhu jechuudha. Yeroo darbe partii 1 isaa waa'ee vectorii curl of vectorii akkamitti immoo akka dot product barbaadnu waan tokko amaloota propertiiwwan vectorii wal waliin ilaalaa turre jechuudha. Har'a immoo waa'ee vector operatorii wal waliin ilaalla. Maarree isinis namoonni yeroo jalqabaatiif YouTube channel Generation Success irraan barnoota kana barachuudhaaf haarawaa taatan toora YouTube channel kiyya subscribe godhaan isiniin jedha. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Kallattumaan gara barnoota keenyatti seenna. Barnoonni kutaa irraa wal waliin ilaallu vector operatorsiidha. Vector operatorsiin kun kan inni nu agarsiisu operatorii nabilaa yookaan del operator jedhamu kana vectoroota irratti apply goonee resultiin nuti argannu maal akka ta'e kan nu agarsiisudha. Isaan keessaa inni jalqabaa the gradientidha. Gradientiin kun scalar function irratti hojjeta yookaan immoo wanta scalar ta'e irratti function scalar ta'e irratti vectorii dalii yookaan nabilaa kana apply yookaan yoo ittiin baay'isne resultii maal nuu kenna isa jedhu wal waliin ilaalla. The del operator represented by delta and in Cartesian coordinate given by delin kun Cartesian coordinate system keessatti 3 dimensioniidhaaf I partial x plus j partial y plus k partial z bifa kanaan nuuf kenname jechuudha. Inni kun representation del operatoриiti yookaan immoo kan nabilaati jechuudha. For any scalar u of r, the gradient of u become u scalary function u of r ta'e yoo nuuf kenname gradientiin isaa akkamitti barreessina jechuudha. Nebula times u yookaan immoo gradientii u jechuun I partial x plus j partial y inni kun nebulaadha. Sanaa booda multiply by u of x y z u as a function of x y z dha jechuudha. Yeroo kana I partial u partial x plus j partial u partial y plus k partial z arganna jechuudha. Where r is equal to x y z, r in functioning in terms of x y z tiin yeroo kennamu jechuudha. Sanaa booda important point nuti beeknu if delta of u 0 yoo ta'e jechuun differentiation u 0 yoo ta'e kana jechuun maal jechuudha? U constantidha jechuudha. Constantidha. Fakkeenya tokko ilaalu example one given u r square where r square in x square plus y square plus z square yoo ta'e sanaa booda find nebula of u yookaan gradient of u jechuudha. R square yookaan u keenya as function of r x y z dhaan irra kanaaf u qixxeeta x square plus y square plus z square yoo ta'e find u jedha. Sanaa booda solution applying the vector operator del on u the gradient of u become partial x partial y partial z multiply by x square plus y square plus z square yoo baay'ifnu guutummaatti kun maal ta'a? 2x plus 2y plus 2z ta'a 2 times magnitude of r jechuudha. Magnitude of r. Example 2 if phi is 2x is 4 minus x square y then find delta phi or gradient of phi. Inni lammaffaa magnitude of gradient of phi as the point 2 minus 1 for both a and b. Asirratti kan nuti gochuudha qabnu jalqaba akkuma amma gradient of u barbaannetti gradient of phi barbaanna irratti. Erga gradient of phi barbaanne booda bakka x lakkoofsa 2 bakka y -2 bakka z -1 galchineetu resultii argannu dhumarratti keenya jechuudha. Baay'ee asirratti lakkoofsan argannu dhumarratti x y z dhaan ta'u kan I j k dhaan vectoriidha jechuudha. Baarra kan jiru immoo magnitude isaa magnitude of delta phi jechuun square root of isa sanaa jechuudha. Inni kan biraa yookaan property lammaffaan divergenceidha. The divergence of a vector field inni jalqabaa gradientiin scalar irratti apply goona. Divergencein garuu vectorii ta'uu qaba. Sababni isaa maaliif akkuma yeroo dot product barbaannu vectoroota lama a fi b vectorii waliif ta'anii dot product isaanii yeroo barbaannu a dot b inni akkuma dhumarratti scalar argannu asirratti immoo divergence isaati. Divergence of nebula with a jechuudha. Kanaaf lachansu vectorii ta'uu qaba jechuudha. Partial ax by partial x plus partial ay by partial y plus partial az by partial z jechuudha. Note that divergence of a defined as scalar field and delta dot a is difference from a dot delta. Inni kun divergence isa resultiin isaa dhumarratti scalarii ta'a. Scalar field nuuf kenna jechuudha. Jechuun scalar number yookaan real number yoo ta'an scalar field
waan fiildii ta'e iskeelarii faankishinii iskeelarii ta'e nuuf kenna. Deeltaa dootti n dootti deeltaa faana garaagara wal qixa miti. Jijjiirraa iddoo amalli jijjiirraa iddoo isarratti hin hojjetu jechuudha. Any vector field of A for which delta dot A is equal to 0 is said to be solenoidal. Solenoidal jedhama. Delta dot n qixxeetaa 0 jechuun yeroo kana n solenoidal jechuudha. Solenoidalidha. Mee fakkeenya tokko ilaallu. If v x I plus yj over x plus y find divergence of v jedha. Divergence of v kana barbaaduudhaaf jalqaba ishiin kun I partial x ishiin kun expressionii nabilaa sanaatiin v finnee asitti barreessineerra sanaa booda y z componentii hin qabnu y componentii fi x qofa waan qabnuuf termoota sana lamaan barreessina partial x plus partial y gooni sanaan baay'ina sanaa booda ishii kana maal ishiin quotient rule fayyadamna. Quotient rule jechuun x times x plus y the power of -1 gootanii as olii fudhannee sanaa booda steepota lama moo sadii tafee sanarra utaaleen dhumarratti riizaltii isaa kaa'ee anyway quotient rule apply goona jechuudha asitti. Quotient rule erga fayyadamnee dhumarratti immoo x plus y common goone jala x plus y square waan jirtuuf isheen irraa ishee jalaan tokko gaafa ol barreessitu maal tafa 1 over x plus y qofaatu nuuf hafa jechuudha. San qofaatu nuuf hafa. Inni kan biraa the curl of a vector field yookaan curlii isaa. Kun immoo cross product faana wal fakkaata. Garaagarummaan inni cross irraa qabu asitti kan nuti irratti apply goonu operatoriidha. Derivative goona jechuudha. Differentiationidha. Kanaaf expression inni kun inni partial f3 partial y minus partial f2 maal inni kun gaa expressionidhuma cross product ibsicha part 1 keessatti ilaalle akkaataa cross product expression isa isuma sanadha garaagarummaan qabu. Garaagarummaan inni qabu partial x partial y jedhu derivative gochuu isaati. Mee example kana ilaallu. Example given f y z square in the I plus x y j then find curl of f jedha. Applying the above definition yookaan example isammaa olii kana yoo irratti apply goon f1 keenya egaa y z square dha. F2 keenya x y dha. F3 0 dha jechuudha. Maaliif z component hin qabnu. F3 keenya 0 dha. Kanaaf partial f3 partial y shin jettu 0 minus jechuudha. Partial f2 partial z 0 taate jechuudha. Sunis walumaa gala maaliif partial z f2 faana f2 x y dha. With respect to z yoo goone 0 taate jechuudha. Z constant. Kanaaf walumaa gala I component keenya 0 ta'a jechuudha. Ignore ta'e. Partial f3 0 dha. Partial f1 partial z maal ta'a? 2yz ta'a jechuudha. So kanaafu ka jalqabar 2yz jiraachuu qabdi. Sorry asitti z jiraachuu qabdi jechuudha. 2yz ta'uu qaba. 2yz plus y minus z square in the direction of k jechuudha. The direction of k. Kanaaf 2y ishee turatti 2yz itti da'uu barbaachisa jechuudha. 2yz ta'uu qabdi. Inni kan biraan Laplacianidha. Laplacian jechuun immoo second derivative of Néli jechuudha yookaan nabilaa jechuudha yookaan divergence isa del operator kan yeroo lama derivative yeroo goonu first derivative second derivative yeroo goonu jechuudha. Let u is any scalar function it is gradient is given by gradient u akkuma jalqaba ibsine I partial u partial x plus j partial u partial y plus k partial u partial z jennee akkuma jalqaba ibsine sanatti sanaa booda divergence of gradient u divergence kana jechuun immoo delta dot del u yeroo kana partial square u partial square x partial square u partial square y plus partial square u partial square z ta'a. Isheen kun gaa dhumarratti maal jechuudha? Del square jechuudha. Partial square x plus partial square y plus partial z square isheen jettu kun Laplacian jechuudha. Laplacian jedhamti. Laplacian isheen jennu ishee akkaataa kanaan barreeffamtu jechuudha. Fakkeenya find the Laplacian of a to x cube y for z square. Ishee kana yeroo lama derivative isaa gochuu jechuudha. Partial jalqaba irratti partial x plus partial y plus partial z. Ammas deebinees kana partial square of a jechuudha. Partial square a partial square x plus partial square a partial square y plus partial square z with respect to partial square z jennee yoo darbe inni kun immoo asitti waan tolfaataan hin jiru. Wanni namni hubachuudha qabu steepii makamiin akkaataa kamiin derivative akka goonu yaaduma derivative hubachuu nama barbaachisa malee wanti addaa asirraa itti daanu yookaan wanti kabiraan tokko hin jiru. So
asirratti yeruma darbeetti fiiguun of eeggannoo nu barbaachisa. Yeroo lama goone jechuudha. Kanaaf dhumarratti riizaltii amma asirratti argaa jirru kana arganna jechuudha. Inni kabira Laplace equation Nabila square of n qixxaataa 0 ishiin kun bifa kanatti wanti barreeffamtu Laplace equation jedhamti. Laplace equation jedhama. I think subscribe gochuun dagatiin jedha xumurreerra jechuudha. Walumaa galatti egaa barnoonni nuti har'a qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwata. Vector operatoriin jalqaba giraadiyentii barbaanne deebinee daayivarjensiidha. Deebinee karlii isaa barbaanne jechuudha. Kanaaf egaa dhumarratti kanan isin yaadachiisu namoonni toora YouTube chaanelii kiyya yeroo jalqabaaf asirraan ilaaluudhaaf yookaan asirraan barachuudhaaf haaraa taatan toora YouTube chaanelii kiyya subscribe godhaan isiniin jedha. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif namoota irraa barachuun isaan barbaachisa jettaniif toora miidiyaa hawaasaa keessanii irratti share gochuun dagatiinaan isiniin jedha. Akkasuma namoonni illee gara toora YouTube kanarraan dhufanii barnoota adda addaa asirraan kan barachaa jiru maatimaatikaal fiiziksii qofa miti. Jeneraal fiiziksii ilaalaa jirra. Fiiziksii for remedial studentii ilaalaa jirra. Koorsiiwwan fiiziksii adda addaa asirratti hojjechuuf qophiidha jechuudha. Akkasumas gaaffilee adda addaa, assaayimeentiiwwan adda addaa namoonni yaada waan adda asirraa waan fiiziksii fi maatimaatiksii wal qabatu riisarchiin illee kan wal qabatu toora YouTube chaanelii Generation Success irraan argachuu dandeessu. Kanaaf naquunnamuufis firiidhaan isiniin jedha. Barnoonni kutaa irraaf qabanne asuma irratti dhiyaata. Hanga kutaa itti aanu walitti deebinutti nagaa ta'a, nagaan tura.